الله وبركاته إسنين جنة الرا كوني كان إسنين درباجر سوق أجا ميديانة تركي الرأي ما تدري أرجو جرتني شو أرجو جرتني أرى جولة شمراتي والله لوف ديما كيساتو شمراني والله لوف ديمنا مالف جزء إسن قفتن لكت إسن قلشون برباچسا شمران هاga aan isin jaaladhu hin beeytani haga aan isin kabaju hin beeytani yeroo isin quftan immoo likkit isin galchuun barbaachisaadha jechuudha maalif ana malee homaan qabdaniin kun abbaa keessani obboleessa keessani dhiirta keessani waa hunda keessa waan ta'eef likkit isin galchuu barbaachisa ijoolleen shamarranii kun likkitti galuu qabdanii jechuudha shamarran waa hunda keessa waan ta'eef doktorri likkit isin galchuu qaba jennaan likkit isin galchuu qaba doktorri maalif amma akkuma beekamu akkuma dhageettan maamme salaamnoo hin deenne amaana akkuma ganama barruu gabaabduun isin hime mucayyoo takkatuyyuu jaalallee ufii himuudhaan waasaappiidhaan misenjaraan yafiqir bakka yafiqiriin kun jiraam ya habiibti ya habiibi waliin jedhanii mana madaamitti waamtee mucaa arabni mana madaam keessatti qaqqalte jechuudha miskiina garaa isin hin nyaanne wallaahi bareedaa kanaa kana waamteetini osoo ijaazaa bu'uuf hin danda'amu osoo mana kiraatti itti dhufuun danda'amu osoo itti heerumuun danda'amu mana madaamitti maal gochaa waamtame billahi aleek xiqqooman sodaattu ati rabbuma keen sodaattu dhiirarraa dhalanne obboleessan qabdu leesh dhiirri koo miskiina yoo ati bakka kootu madaamin saafartee jetteen fiigee dhufa kunoo akkatti hammaama keessa qalamaa jira nuti kan ammoo sobaa miti dhugaadha jechuudha mucalleen fiqiriif jecha wal galaafatan jechuudha qooyeneen min aynat fiqirnoo jedha bar fiqiriin dhiirri mana madaam dhaqu kun dhiira akkamii isiif mana madaamitti waamtuu intala akkam innaa lillaahi wa innaa ilaihi zabanuma akkam keessa jirraa jedha baran zabana maal kolfitan dhuguma wallaahi garaa nama nyaata mucaa gurraacha akka anaa kana arabni hammaama keessatti qaqqalte akka lukkuutitti morma yoo irraa murtu tinni shayaataa zinaachu wanda lijikoono ilma dhiirati irraa dhalattee bar obboleessa qabdaa bar boru dhiiratti heerumtaa bar yoo fiqiriin si maraacha yoo ruusni akka malee sitti qoxxore yoo asirri mana madaam akka malee sitti qoxxore maaliif ijaazaa hin buune bakka yani kana bar namni fireendiin qabatin siin jedhan jiru namni heerumin siin jedhan jiru namni fuudhin siin jedhan jiru ka dhiiras ka dhalaas maaliif mana madaamitti wal waamuun barbaachise xiyyaaqee kabbaad xiyyaaqeen amma kana mana madaamitti wal waamuun maaliif barbaachise lubbuu ufillee galaafatanii lubbuu ilma dhiiraa galaafachuun maaliif barbaachise kun immoo soboo jettan viidiyoon kunooti weekkaam kun amma akka wannoo sanii miti jechuu akka yeroo intaloo dheengadda suudaaniin wannoo jedheetiin isin agarsiisuu dhabe sanii miti kana lubbuu namaattu bahe waan ta'eef isin agarsiisa waan arabni godhaa jirtu kuno wallaahi akkatti qaqqalanii hammaama kana keessatti ilma dhiira ara baxaami lubbuu nama kennaa barnaa taachuu fedhii daqiiqaa shaniiti jettanii qisaasan godhinaa lubbuu nama kootu paaspoortii bari abbaa itti agarsiifnamee gabaa jedhanii akkasuma hin jenne laala ija xaxaragadhaa laala warri mana madaamteettanii koottaa jedhaa jirtan laala na haa nyaatu gurraachi akkanaa kana galaafatte wallaahi laala